Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee ja'affaa magaalaa Adaamaatti ta'aa jira. Afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan baninsa yaa'ichaa irratti haasawaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 5 darbanitti hojiilee diinagdee biyyaa utubanii fi hawaasa naannichaa fayyadamoo taasisan irratti xiyyeeffannoon hojjechaa ture jedhan. Kunis ammoo bu'aa gaarii argamsiisuu eeraniiru. Kallattiiwwan misoomaa qabanne hojjechaa turre keessatti guddinni diinagdee naannoo keenyaa sadarkaa barbaadametti ceesisuuf qormaatiilee gama diinagdeen siyaasaa fi hawaasummaan nu qunnamaa turan hunda dandamannee qindoomina waloon hojii hojjechaa turreen injifannoowwan tarkaanfataa itti fufiinsa qaban galmeessuu dandeenyee jirra. Muuxannoo gaarii waggoottan darban argamanitti fayyadamuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf caalaatti kan hojjetan ta'us eeran. Milkaa'ina karoora imala badhaadhinaaf muuxannoo hojiiwwan darbanirraa arganne qindeessinee yaada, beekumsa, humnaa fi qabeenya qabnu tumsaa fi hirmaannaa uummata bal'aan dabaallee jijjiirama naannoo fi biyya keenya mirkaneessuu qabna. Kunis jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu fi sadarkaa olaanaatti ceesisuu irraa kan eegalu waan ta'eef nuti warra seenaa dalagu taanee argamuuf bakka jirrutti itti gaafatamummaa nutti kenname sirnaan bahachuutu nurra jiraata. Caffeen Oromiyaas duudhaa fi aadaa uummanni Oromoo durirraa kaasee dhimma itti ba'aa as ga'e dhalootatti dabarsuuf hojjechaa jira kan jedhan Aadde Saadaan hojiin hojjetamu kamiyyuu hawaasa kan giddu galeessate ta'us hubachiisaniiru. Sirni caffeentum fedhii uummata keenya baadiyyaa fi magaalaa giddugala kan godhatu fayyadamummaa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa akka kabachiisuuf dhiibbaa sirnaan ba'aa uummata keenya irratti kaleessa fe'amaa ture hundeerraa argama. Kana malees hawaasa jireenya magaalaatti madaqee diinagdee magaalaa keessatti qooda isaa bahachuu danda'u uumuuf riiformii magaalota keenya irratti taasifne mul'ata keenya boru akka akeeku ta'uusaa hubachuun abshaalummaa olaanaan hubannee hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Caffeen Oromiyaa dhaloota biyya isaa jaallatu horachuun Oromiyaa hawwata tuurizimii fi jiruuf jireenya uummataaf mijattuu taate uumuuf ergamatti kenname qixa sirriin ba'achaa jiras jedhan. Qormaatilee mudatan furuuf qindoominni qaama hundaa murteessaa akka ta'es himaniiru. Hudhaawwan jiran hundeerraa furuuf tokkummaan keenya daran cimee itti fufuu qaban dhaamsa kooti. Yaa'iin idilee caffee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee ja'affaa taa'amaa jirus raawwii hojii bara 2015 qorachuun kallattii gara fuulduraa kaa'u irratti kan xiyyeeffate ta'us himameera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa raawwii hojii bara 2015 miseensota caffee Oromiyaaf dhiyeessaniin rakkooleen uumamaaf namtolchee mudatanis hojiileen hawaasa naannichaa fayyadamoo taasisan milkaa'inaan hojjetamaniiru jedhan. Uummanni Oromoo duudhaaf seenaa isaatti akka deebi'uuf sirnoota garaagaraa ijaaruudhaan hojiiwwan gurguddoon hojjetamuu kan himan Pireezidaanti Shimallis mootummaan naannichaa nageenya waaraa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa tureera jedhan. Nageenyi bu'uura waan hundaa yommuu ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa turee jira. Kaayyoon diinonni biyya keessaa fi biyya alaa sirnaa fi biyya keenya diiguuf kaayyeeffatanii hojjechaa turan gootota humna nageenyaa fi hirmaannaa uummata keenyatiin fashaleessuun danda'amee jira. Caasaan nageenyaa abidda keessa qoramuudhaan biyyaa fi uummata isaatiif jecha dirqama isaaf kenname kutannoo olaanaadhaa fi amanamummaadhaan aarsaawwan gurguddaa kaffaluudhaan biyyaa fi naannoo keenya baraaree jira. Uummanni nageenya waaraa mirkaneessuu dimokiraasii dhugoomsuuf birmadummaa biyyaa kabachiisuuf carraaqqii mootummaan taasisaa ture tumsaa fi dammaqinaan hirmaachaa turuu kan yaadachiisan Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hawaasni gaachana sirnaatiin gurmaa'ee qe'eesaa akka eeggatu taasifameeras jedhan. Uummanni keenya sirna waggoottan 150 booda qabsoo fi dhiiga ilmaan isaatiin argate tikfachuuf fedhii fi kutannoo qabu olaanaadha. Kanaaf har'as ta'e borus uummanni keenya wajjin qindoofnee kaayyoo fi gochoota badii diinaa irratti hubannoo kenninee hojjechuudhaan kaayyoo diigumsa humnoota badii gonkumaa akka hin milkoofne gochuuf akka dandeenyu shakkii tokko malee ibsuun barbaada. Dadhabbii fi aarsaa uummanni keenya sirnaa fi biyya baraaruuf taasise kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa galata guddaa galchuu barbaada.
Qaamolee naannicha dirree waraanaa taasisuun sirnaaf biyya diiguuf kaayyeffatan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojjetamaa jiras jedhan. Walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuu fi walitti bu'iinsa ittisuuf karoorri waloo qophaa'ee sadarkaan mariin gaggeeffamaa akka tures ibsaniiru. Hawaasa naannolee ollaa misoomaan walitti dhuun obbolummaa cimsuufis hojiileen fakkeenyummaa qaban hojjetamaniiru jedhan. Hawaasni naannolee ollaa afaan, aadaa fi misoomaan walitti hidhamuun akkasumas obbolummaan uummata Oromoo fi naannolee ollaa daran cimsuuf pirojektiiwwan manneen barnoota ifa boruu naannolee ollaa 5 keessatti ijaaruudhaan hawaasni misoomaa fi jireenya hawaasummaa walitti hidhuuf hojiin hojjetame uummata Oromootiif hiikaa guddaa kennisiisee jira. Qaamni garaagarummaa jiru mariif marabbaan furuuf itti gaafatamummaa seeraa feeraa fudhatee dhufu jiraannaan mootummaan qophii akka ta'es ibsaniiru. Nageenya uummata keenyaa kan yeroo kamiyyuu caala amansiisaa gochuudhaaf kutannoo fi ga'umsa kan qabu yommuu ta'u, qaamni karaa nagaan nan qabsaa garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan ilaaluudhaaf bu'uura heeraa fi seeraatiin socho'uun barbaaduuf qophaa'ummaa kan qabu gara nagaatti akka dhufu fi olaantummaa seeraa kabajee akka socho'uuf mootummaan fedhii olaanaa qaba. Carraa kanaan kabajamaa caffee kana fuulduratti ammas irra deebiidhaan waamicha nageenyaa maqaa uummata Oromootiin irra deebinee gaafachuu barbaanna. Caffeen yaa'ii idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaffaa ta'aa jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa hojii naannichaa bara 2015 caffeedhaaf wayitaa dhiyeessan gama haqaatiin hojiin gaariin hojjetamuusaa ibsaniiru. Gama olaantummaa seeraa fi haqaa lammiilee mirkaneessuutiin hojiiwwan hojjetamaa jiraniin eeruun yakkoota dhimma uummataa 57,700 dhiyaatan keessaa 38,900 dhibbantaan 67.5 qulqullaa'ee kan xumurame yommuu ta'u, harcaatiin eeruu dhibbantaan 23 hir'isuuf karoorfame dhibbantaa 14.8tti hir'isuun hojiin gaariin hojjetamee jira. Gama himata yakkaatiin galmee dimshaasha 45,000 keessaa galmeen 42 dhibbantaa 92.4 murtii kan argate yommuu ta'u, kunis dandeettii adabsiisuu abbootii alangaa dhibbantaa 96 irraan ga'uuf karoorfame dhibbantaa 95.2 qaqqabsiisuun danda'ameera. Akka naannootti duulli malaammaltummaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufaa jechuudhaanis eeraniiru. Hojii yakka malaammaltummaa irratti duulamee hojjetameenis qabeenyi bu'aa yakka malaammaltummaa ta'e qarshiin biiliyoona 2.6 dhoorkisiisuun kan danda'ame ta'uu ibsaniiru. Duula yakka malaammaltummaa irratti gaggeeffamaa jiru cimsuudhaaf bara kana koreen dhimma kana irratti xiyyeeffatee hojjetu akka naannootti hundeessuun hojii hojjetamaa tureen eeruun dimshaasha yakka malaammaltummaa 1,920 dhiyaate keessaa 1,431 dhibbantaan 74.5 qulqullaa'ee kan xumurame yommuu ta'u, sababa himatamaaf ragaan dhabamuun galmeen 35 dhibbantaan 1.8 kan addaan citee fi galmeen 454 dhibbantaan 23.6 immoo qoratamaa kan jirudha. Hojii farra malaamaltummaa hojjetamaa jiru kanaan qabeenyi bu'aa yakka malaamaltummaa ta'e qarshiin biiliyoona 2.6 dhorkisiisuun kan danda'ame yommuu ta'u, falmii fi tarkaanfii bulchiinsaa qabeenya bu'aa yakka malaamaltummaa ta'ee fi tilmaama isaa qarshii biiliyoona 1.1 ta'u kaaznaa mootummaatti akka deebi'u taasisuun danda'ameera. Caffeen yaa'ii isaa kanaan gabaasa raawwii hojii bara 2015 fi karoora bara 2016 qaamolee mootummaa akkasuma mana hojii Odiiter Muummicha Oromiyaa hin qorata. Pireezidaant Shimallis gabaasa seektar barnoota yoo dhiyeessan barnoonni lammii dorgomaa naamusaa fi amal gaarii qabu horachuu akkasuma ijaarsa dimokiraasii bulchiinsi gaarii dhugoomsuu keessatti shoora olaanaa qabaa jedhan. Bara 2015 keessatti carraa barnoota walgitiinsa qabu bal'isuuf hojii hojjetameen manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa duraa bara 2014tti 400 fi 4,931 irraan
irraa ture bara 2015tti manneen barnoota bu'uura boruu haaraa 681 dhibbantaa 101 ijaaruun manneen barnoota bu'uura boruu barnoota idileen duraa 11,012 irraan ga'uun danda'amee jira. Uummata keenya seenaa dinqisiisaa hojjetee bu'uura keenya boruu cimaa irratti ijaaraa jiru kanaaf kabajamaa caffee kana fuulduratti galata guddaa dhiyeessuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaaf xiyyeeffannoo kenneen bara 2015 sirna barnootaa fooyyessuun lammiilee baratan badhaadhinni maatiif biyyaa dhugoomsuu danda'u horachuuf hojjetamaa tureera jedhame. Qulqullinni barnootaa mirkaneessuuf sagantaa nyaata barattootaa eegalameen manneen barnootaa keessa barattoonni miiliyoona 5.3 nyaachisuun danda'ameeras jedhan pirezidaanti Shimelis. Hirmaannaan barnoota dabaluuf hojii hojjetameen waliigalaan bara 2015 barattoota sadarkaa tokkoffaan dura fi kutaa tokko hanga 12 miiliyoona 1.6 miiliyoona 10.6 dhibbantaa 93.7 simachuun hojiin baruu barsiisuun akka hojjetamu taasifamee jira. Qulqullinni barnootaa mirkaneessuu keessatti sagantaan nyaata barataa shoora olaanaa waan qabuuf bajeta mootummaa hirmaannaa uummataa dhaabbilee deeggartoota dabalatee manneen barnoota 14,043 keessatti barattoota miiliyoona 7.5 nyaachisuuf karoorfamee manneen barnoota 10,470 dhibbantaa 74 keessatti barattoota miiliyoona 5.2 nyaachisuun kan danda'ame yommuu ta'u hojii kana keessatti harcaatii fi hanqinni adda addaa waan jiruuf karaa fuulduraattis xiyyeeffatamee kan hojjetamuu qabu ta'a. Gam fayyaanis bara 2015tti qaqqabamummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf bu'uuraalee misooma fayyaa haaraa babal'isuuf hojjetamuu himan. Meeshaalee yaalii fi humna namaatiin guutuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan bara bajataa kana pirojektoota dhaabbilee fayyaa sadarkaa garaagaraa 500 xumuruuf karoorfamee 496 dhibbantaa 99 xumuramanii tajaajila uummataatiif qophaa'anii jiru. Tajaajila fayyaa kennamu qaamolee hawaasa biraan akka qaqqabamuuf xiyyeeffannoo mootummaan kennee hojjechaa jiru keessaa inshuraansii fayyaa isa tokko yommuu ta'u bara 2015tti kanatti fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa abbaa warraa miiliyoona 5.4 fi miseensa waliigalaa miiliyoona 25.9 dhibbantaa 103 irraan geessisuun kan danda'ame yommuu ta'u miseensota kunneen irraa mallaqni biiliyoona 1.76 funaanuun baankii galchuun danda'amee jira. Du'aatii haadholee xiqqeessuufis haadholeen miiliyoona 1.5 dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila da'umsa argataniirus itti dabalataanis tajaajiloonni kanneen akka baqaqsanii yaaluu fi dhibeewwan balatasaa kanaan dura hospitaala qofaatti daangeffamanii turan hawaasatti akka dhiyaatanii fi sadarkaalee buufataalee fayyaatti akka kennaman ta'us dubbatan. Rakkoon dhiyeessii qorichaaf meeshaalee yaalaa waliin wal qabatee jiru furuu fi bara 2015 mana qorichaa moodela hawaasaa 136 turirratti haaraa 150 walumaa galatti xumura bara kanaatti manneen qorichaa moodela hawaasaa 356 irraan ga'uun danda'ameera jedhan. Rakkoo dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalaa walii wal qabatee jiru furuuf walumaa galatti hanga xumura bara kanaatti manneen qoricha moodelaa hawaasaa 356 irraan ga'uun danda'amee jira. Fayyadamummaa dinagdee dubartoota guddisuu fi dubartoonni miiliyoona 4.5 ta'an birrii biiliyoona 3.8 qusachuun qarshii qusatamirraa dubartoonni 500 fi 2 ta'anii fi birrii biiliyoona 2.6 tajaajila liqii argachuun fayyadamoo ta'aniirus jedhan. Hirmaannaa fayyadamummaa dargaggoota naannoo kennaa gam dinagdeetiin mirkaneessuu fi bara 2015 keessatti hojiilee hojjetamaniin dargaggoonni miiliyoona 3.7 fayyadamoo ta'us dubbatan. Dargaggoonni miiliyoona 3.7 ta'an hojii tajaajila lammummaarraa akka hirmaatanii fi hubannoo uumuunis danda'ameeras itti daan. Kenna tajaajila mootummaa fooyyessuun hawaasa fayyadamaa taasisuun dhimmi filannoo hin qabne ta'uun mootummaan hubatee qajeelfamoota hooggansa qabeenya namaa irra deebiidhaan sirreessu rakkooleen naamusa iddoo hojii walii wal qabatan jiru hiikuuf sochii taasifamaa tureen hojjetoota mootummaa rakkoo alnaamusummaa agarsiisan 21,388 ta'an irratti sirni gaafatamummaa garaagaraa akka mirkanaa'u ta'ee jira. Hojiin tajaajila mootummaa amma sarcaatii guddaa fi hanna adda addaatiif saaxilamaa waan ta'eef xiyyeeffannoo kabajamaa caffee kanaa fi hooggansaaf raawwataa hundaa barbaada. Hojiiwwan seenaa fi seenessa Oromoo qajeelchanii fi misooma aadaa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojii hojjetamee tureenis bara kanas misooma aadaa seenaa hambaalee artii fi ardaalee jilaa akkasuma beekumsa dhabboo Oromoo eeguu wal qabates bu'aawwan gurguddoon argamaniirus jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota qorannoo seenaa, afaan, aadaa fi aartii Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun bara kana
mata duree qorannoo 60 ta'an irratti hojiiwwan qorannoo gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u qorannoo gaggeeffame kanaanis kitaabonni 6 maxxanfamanii uummata bira ga'aniiru. Uummata Oromoo duudhaa isaa ganamaatti deebisuun walumaa galatti bara kana manneen murtii aadaa irratti dhimmoota 391,600 dhiyaatanii keessaa dhimmoonni 339,857 dhibbantaa 86.8 furmaata argataniiru. Kanaanis yeroo fi mallaqni uummataa qarshii biiliyoona 1.3 ol tilmaamamu qisaasamarraa baraaruun bira darbee uummanni keenya dhaloonni haaraa fi boruu duudhaa Oromummaa isaa ganamaatti akka deebi'uuf walitti hidhamsi hawaasaa akka cimu hojiin hojjetame sochii bal'aa kan qabuu fi bu'aan abdachiisaan kan irraa argamedha. Barana akka naannoo Oromiyaatti bishaan dhugaatii qulqulluu waliin ga'uuf piroojektonni bishaan dhugaatii 999 xumuramanii hawaasaaf tajaajila kennuu akka eegalan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa raawwii hojii mootummaa naannoo Oromiyaa caffeef dhiyeessaniin himan. Bishaan dhugaatii qulqulluu waliin ga'uuf hojii hojjetamaa jiruun walumaa galatti piroojektota bishaan dhugaatii bajeta mootummaa miti mootummaa sagantaalee garaagaraa fi hirmaannaa hawaasaatiin 999 kan xumurame yommuu ta'u uummatni miiliyoona 3.8 fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuun uwwisa bishaan dhugaatii naannoo keenyaa ol guddisuun danda'ameera. Galmoota gurguddoo karoora imala badhaadhinaa keessaa misoomni daandii isa tokko ta'uu kan himan pirezidaanti Shimallis hojii misooma daandii babal'isuuf hojjetameen ijaarsi piroojeektii daandii cirrachaa fi asfaaltii kiiloomeetirii 175.2 xumuramuu himan. Ijaarsa piroojeektii daandii cirrachaa asfaaltii toora daandii 22 irratti kiiloomeetira 213.2 hojjechuuf karoorfamee keessaa kiiloomeetirri 119 dhibbantaa 55.9 raawwatameera. Toorri daandii 6 kiiloomeetira 175.2 xumurameera. Bifuma wal fakkaatuun gama sagantaa walga'iinsa daandiitiin baadiyyaatiin toorri daandii 720 irratti daandiin kiiloomeetira 2,435.6 hojjechuuf karoorfamee kiiloomeetira 1,395.6 dhibbantaan 57 hojjechuun danda'amee toorri 203 irratti kiiloomeetira 1,988 xumuruun danda'ameera. Akka waliigalaatti hojii misooma daandii bara kana naannoo Oromiyaa keessatti hojjetameenis qabeenya daandii naannichaa kiiloomeetira 60,495tti ol guddisuun danda'ameera jedhan. Riqaalee 229 irratti giddugaleessa dhibbantaa 54.1 hojjechuuf karoorfamee dhibbantaan 35.4 kan raawwatame yommuu ta'u riqaalee kana keessaa 99 xumuramaniiru. Akka waliigalaatti hojii misooma daandii bara kanaan kiiloomeetira 1,514.7 hojjetameen qabeenyi daandii naannoo keenyaa kiiloomeetira 60,495.8 irraan ga'uun danda'ameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa raawwii carraa hojii fi investimentii ilaalchisuun miseensota caffeef gabaasa dhiyeessaniiru. Gabaasichaanis dargaggoonni naannoo Oromiyaa misooma gaggeeffamu keessatti fayyadamaa akka ta'anii fi dargaggoota miiliyoona 3 siqanii fi carraan hojii uumameera jedhan. Rakkoo bakka gurgurtaa fi oomishaan wal qabatee jiru irrattis hojiin guddaan hojjetamuu isaa pirezidaanti Shimallis dubbataniiru. Dargaggoonni keenya misooma gaggeeffamu keessatti hirmaachuun fayyadamaa akka ta'an gochuuf hojii hojjetamaa tureen carraa hojii dhaabbii miiliyoona 2.2 uumuuf karoorfamee miiliyoonni 2.3 uumuun danda'ameera. Dargaggoonni carraa hojii argatan kun dafanii gara hojii qabatamaatti akka galan gochuuf hordoffii taasifamaa tureen rakkoo bakka oomishaa fi gurgurtaa furuuf lafa hektaarri 67,000 fi sheediiwwan 11,046 mijeessuun kan danda'ame yommuu ta'u hanqina ka'umsa kaapitaalaa furuuf sochii taasifamaa tureen liqiin qarshii biiliyoona 4.6 mijeessuun liqii ala bule qarshii miiliyoona 372 dhibbantaa 42 fi liqii bilchaate qarshii miiliyoona 851 dhibbantaa 93
akka deebi'u taasisuun danda'ameera. Dargaggoonni hojii hojjetan hunda ogummaan akka hojjetanii fi leenjiin gahumsa ogummaa fi xiinsammuu kennamuus kaasaniiru. Piroojeektiin investimentii haaraa 3,605 qarshii biiliyoona 186.5 galmeessaniif fi carraa hojii 679 uumuu danda'an murtee boordii akka argatan kan taasifame yommuu ta'u, piroojeektoota haaraa simataman kana keessaa qonnaan bulaa horsee bulaan fi waldaaleen hojii gamtaa 43 fi waldaaleen himaataa 7.9 gahee kan keessaa qabanidha. Qorqalbii biizinasii dagaagsuuf akkasumas aadaa hojii fooyyessuuf leenjiin intarpiriinershippii kennamaa turuu eeranii ogummaa fi beekumsa hawaasa bira jiru leenjiif teekinooloojiidhaan dagaagsuun leenjii indaastirii godoo kennamaa turullee himaniiru. Misooma hawaasa dinagdee itti fufiinsa qabu galmeessuu fi investimentii dhuunfaa irratti xiyyeeffannaan hojjetamullee himan. Dhaabbilee daldalaa 873 irratti to'annoon gaggeeffameen dhaabbileen daldala seera alaa ta'anii argaman 138 irratti tarkaaffiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamee daldaltoonni 112,881 gara seeratti deebisuun danda'ameera. Sochii daldala seeraa alaa fi kontiroobaandii ittisuuf to'annoo gaggeeffameen manni kuusaa seeraa alaa 1,766 cufuun namoota daldala seeraa alaa fi kontiroobaandii irratti hirmaachaa turan 221 akka adabaman kan taasifame yommuu ta'u, keellawwan irratti sakatta'insa gaggeeffameen oomisha adda addaa to'atamaniin fi adabamaniin adabbii adda addaatiin galiin qarshii biiliyoona 1.1 mootummaaf galii ta'ee jira. Industirii maanufaakcharingii babal'isuu irratti hojiin guddaa hojjetamuu akka himan pireezidaanti Shimallis industiriiwwan hanqina galtee qaban meeshaalee galtee toonii 40,000 akka argatan taasisuus dubbataniiru. Oomishaalee kuduraa fi muduraa, abaaboo fi oomishaalee maanufaakcharingii toonii 138 erguun doolaara miiliyoona 729 argamsiisuun danda'ameeraas jedhan. Hojiin daldala seera qabeessa akka ta'uu fi tarkaanfiin garaagaraa fudhatamaa turullee dubbatan. Naannoo Dillootti horsiifate bultoota guddoo miidhamaniitiin harka duwwaatti hafaniin dinagdee isaanii utubuuf isaan warri wayya qabanii re'ee 420 gaalja loon 16 walitti qabuun waliigala horii 442 horsiisee bultoota warra harqalleeyyii ta'aniif lakennan. Abbi Muusaa Uqqaa bulchaa Naannoo Dillootti. Rakkoon bonaa haa jiraatu malee horii bon irraa afsuun gara gul dheerachuu lakkisee rakkataa fi dadhabaa fi horii mimmidhaagaa kana. Re'ee 420 gaalja loon 16 uummata kee walii kennuun seena guddaadha. Horsee bulaan hongee dabarsuun keessatti horii harka dhabeetiin harka qullaatti hafe duuba deeggarsa taasifameef kuni horii duraan dhaban sunitti deebi'aniitiin deeggarsa argatan kana guddoo itti gammadan. Qardurii guutuun qabu badii ka'ee jira. Qoodi gar dhibaan hin deemneef obboleessi kiyya. Isaallee tokko itti hafee tokko bira naa kenna. Wanni buusanii walii ganoofanii fi yoo janami tokko hin qabne akka kabiraalleen horatuuf walii buunye gonomne akkasiif walii henne. Maqaa gosaa callan jenne akka naannoo tan nama waliin jiraatu nam hin geenne hin buumna ballitti jechuudha. Ballitti buumneef ballitti kennineef. Godinuu kanaana yaabalootti illee gandaa diidii yaabalootti karaa buusa gonofaa marsa lammeessoo kanaanii re'een 300 fi loon 30 walitti qabamanii horsiisa bultoota harqalleeyyii ta'anii abbaa warra 30tiif lakenname. Abbi Rashiid Gufuu ittaana bulchaa aanaa yaaballooti. Re'ee 300 loon 30 walitti qabee abbaa warraa 30 kennee jira. Horsiisee bultoota harqalleeyyii ta'anii fi hongee dabra kanaan miidhaman duuba deeggarsa argatan kana. Abbaa warraa 300 fa deeggaruu dandeenye yoo waaqee fula nu gulbaye. Horii hagana gandi kuniin arjoome argachuun kenna waan guddoo waaqaa fi namaafillee galateedhani. Abbii Masaaraa itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godina Booranaati. Rakkoo dabsuun keessatti horsiifate bulaan deeggarsa taasifamaa fi tureen cinatti horsiise bulaan akkuma wal bira dhaabachaatiin ture. Yeroo roobaa kanatti illee marsa lammeessoo fi dinagdee wal ijaaruu danda'utti deebi'eetiin akka wal qarqaaruuf sosochii eegalleetiin jirraa kanaan jijjiirama jabaatti dhufuutti jiraa jedhe. Hangaftitti teen mirkaneessuu qabnaa jechi buusaa gonofaa kanurra fudhatan Oromoof mirkaneessuu qabnaa inni namni 610 oli miseensi buusaa gonofaa godina Booranaa ta'ee jira. Isirraa immoo birrii miliyoona 8 fi 271 oli
aksaati ammaatti galii ta'ee jira jechuudha. Taanaan bulchaa bulchiinsa godina Booranaa Abba Bariisoo Qannoo aadaan buusa gonofaatuni aadaa Oromtichi durumaanuyyuu qaba. Kuni hawaasa cimaa aadaan nageenya eeggatu ka aadaa kunuunfatu sirna gadaa isaa tiffatee horsiisa isaa cinatti kunuunsuu hawaasa danda'u waan qabnuuf daangaan kun eegame ammas daangaa eeguu nageenya keetti tiffachuu